oduu gurra isin buusnaa nu waliin turaa. Uffata poolisii uffachuudhaan namoonni warqii birrii miiliyoona tokkotti tilmaamamuu namootni hatan jedhamanii shakkaman qabamuu isaanii koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ibsee. Humni adda bilisummaa uummata Tigraay riqicha inni mancaase raayyaan ittisa biyyaa riqicha socho'aa ofii isaatii geessuun gara fuulduraatti deemaa jiraachuu isaa odeeffannoon nuti arganne ni ibsa. Odeeffannoon nuti gurra isin buusuuf dhufne kanumadha. Galatoomaa. Share, like, godhu hin dagatinaa.